keenya Itoophiyaa galuudhaaf baay'ee tokko kan nuti sodaannu Itoophiyaa galuudhaan dura wanti nuti beekuu qabnuu fi wanti nuti gochuu qabnu ofii kootirraallee ka'ee akkasuma immoo namoota gara Itoophiyaa deemanii ijoollota keenya jechuudha biyya Itoophiyaallee kan jiran kanasillee deebi'anirra wantoota tokko tokko yeroo wajjin haasaa godhu wanta nu badhe wanta naaf galee isiniif qooduudhaaf hin jira. Kanaaf iyyuu jechuudha Itoophiyaa galuudhaan dura murtoo keenya yeroo asii galuudhaa kaanu maal murteeffachuu qabna maal beekuutii qabna akkamitti galuutii qabna akkaataan ittiin biyya harabaatti deebi'anillee akka duraa miti jechuudha dhugaa dubbachuudha baay'ee tokko kan inni ulfaatu. Kanaaf iyyuu jechuudha maal gochuu akka qabnu isinitti himaa viidiyoo kana hamma dhumaatti dhaggeeffadhaan affeerraa kiyyadha. Nagaa isin daganne lafa jirtanitti nagaa isiniif haa ta'u hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii. Ittaasuudhaan immoo haaraa kan dhuftanii subscribe gochuutii hin dagatinaa viidiyoo kana like toshaa isiniin jedha sababni isaayyuu irraa otooni YouTube irraa fagaadhetan ture waan ta'eef iyyuu viidiyoon kun nama bira hin ga'u YouTube'n yoo yeroo hunda irratti hojjetan malee nama jalaa kuffisa jechuudha akka nama bira hin geenye taasisa. Kanaaf iyyuu warri ilaaltanii adaraa keessan like naaf godhaa isiniin jedha obboloota kooyi. Biyya galuudhaan dura karoora qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif haalli yeroo nuti itti dhufnuutii fi haalli hamma itti gara biyya Arabaatti illee deebi'anii baay'ee tokko jijjiirama guddaa fidee jira jechuudha. Dura yeroo nuti dhufnu haala salphaadhaan carraa keenya eegganneeti dhufuutii dandeenya jechuudha. Garuu amma wanti hundumtiyyuu akkuma teekinooloojiin babal'achaa deemu wanni hundiyyuu bakka hool fagaachaa forososiisaa illee dheeratee jira jechuudha. Fakkeenyaaf ani yeroo biyya Beirut kana dhufu biyya Beirut kana kallattiidha jechuudha barraraa kana dhufe amma garuu Beirut warra haaraadhaaf illee cufamee jira jechuudha namoota asii galanii to'ii gara biyya kanaatti eeyyamaan deebi'an irraan kan hafe kallattii biyya kana keessa namni dhufu hin jiru jechuudha. Maaliif karaa Saudi Arabiyaa kallattii garaagaraatiin jechuudha kan gara biyya kanaa seenuutii danda'an malee cufameetii jira. Duratti jechuudha COC afaanii wanta garaagaraa wantoonni baratamanillee wanta akkasiin jiru meedikaala keenya galtaa innillee gatii salphaadhaan isiniin jedha obboloota koo amma garuu wanti hundumtiyyuu meedikaala galteeyyuu ganaa onlaayinii qabachuu gaafata jechuudha. Onlaayiniidhaan wal qabsiisuu qilleensarra jechuudha. Akkasuma immoo barumsa COC wanta garaagaraallee barattee namni kamiyyuu asii galtee dhiistee wanti bakka nama dura biyya harabaa hojjete wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Biyya galtee to'i biyya harabaa dhufuudhaaf iyyaalta yoo ta'e dirqama jechuudha wanta seerri sirraa barbaachisu guuttee as deebuutii qabda jechuudha. Kana immoo as deebuudhaaf yeroo dheerallee si gaafata maallaqa hedduullee si gaafata jechuudha. Kanaaf iyyuu namoonni tokko tokko gallee biyya biraa deebinallee kan jettanii hin jirtu jechuudha. Akka kootitti haalli isin keessa jirtan manni isin keessa jirtan isiniif ta'ee jira yoo ta'e achumatti amalaan otoo maallaqallee akka isiniif dabalan gaafattanii hojjetatanii haala keessan mijeeffattanii gara Itoophiyaatti otoo himaltanii jireenya dhuunfaa keessanitti otoo galtanii hedduu natti tola jechuudha. Maaliif sababni isaayyuu asii jechuudha waan tokko otoo hin qabatin hojiin baay'ee sababa isin dadhabsiiserra bakka boqonnaa fudhadhaa yookiis immoo waan tokkodha jettanii callistanii otoo waan tokko harka keessanirraa hin qabatin gara Itoophiyaa galtanii biyya biraa deemna yoo jettanii as deebuudhaaf illee namarraallee maallaqa argachuutti dhiisuu dandeessu. Maatii keessanitti illee akka har'a as teessanii maatii keessan yaaddan kana Itoophiyaa galtanii maatii keessan birallee wal dandeessanii to'ii taa'uutiin dandeessa. Sababni isaayyuu yeroo isin baatanii dhufta sunii fi amma garaagarummaa qaba jechuudha. Waan barbaades yoo ta'e nuti biyya namaa kana keessatti hojjannee argachuu sammuu hojii keenyaan biizii ta'uutii bareera waan ta'eef akka nuti kaleessa itti jiraachaa turree fi akka nuti amma jirru garaagarummaa qaba jechuudha. Kanatti aansuudhaan biyya namaa kana keessatti wantoonni hedduu sammuu keenyallee bakka laphee keenyallee nu dadhabsiisuutii danda'u waan ta'eef bakka hamala akka kaleessa sanitti horannee maatii wajjin bakka jiraachuutii hin dandeenye jechuudha. Sababni isaayyuu kaleessa ani ganaan guddadhaa ani ganaan bakka akkasii deemee bakka akkasii jijjiiramaa isa kanatu sammuu keenya keessa jira. Garuu hamma gaafa gara maatiitti deebinee gallee wanti sammuu keenyatti dhufu waggaa hamma kanaa biyya namaa dhaqee taa'ee maalan hojjadhee galee maala fayyadee amma immoo akkamittan jira akkamittiin immoo maatii wajjin deebi'ee ta'a yooman immoo biyya namaatti deebi'ee hanga kam hojjadhee of jijjiiree tan as deebuu danda'a umuriin kun jalaa gubata wantoota hedduudha
jechuudha keessa keenyatti kan nutti dhaga'amu itti fufee immoo jechuudha maallaqni nuti cafaccabnee too as deebinu sunillee amma jarri nuti bira jirru suni fi bakka biraa bakka gatii guddaa arganna jennee deemnu sun jechuudha amma nuti waggaa tokkicha keessatti maallaqa nuti argannu sana irratti biyyi biraa nu dabalamu sana akka sana dhaquuti danda'a jechuudha maallaqni nuti dallaaladha kaffallee deemnu akkasuma immoo maallaqni nuti wantoota garagaraa si'oosii akkasuma immoo wantoota garagaraattiin kan nuti baasnee too deemnu jechuudha obboloota koo kanaaf iyyuu namni kamiyyuu lafa hojii kee jirta yoo ta'e hanguma kamillee yoo dadhabde ofii keetitti ofitti himiti ofuma siititti hojjedhu too gara biyyaatti gar tokkuma jechuudha maallaqa kee harka keetti irratti qabadhuuti galiiti jireenya dhuunfaa keetitti gali malee biyyarraa biyyatti darbu akkasuma immoo bakka mana namaallee walii gadi jijjiiruun baay'ee ulfaata jechuudha obboloota koo kaannisa ta'u galanii manuma duraatti iyyuu yeroo deebi'anii hojiin baay'ee tokko jechuudha namarraa fagaataa bakka digirgir namatti jedha kanaaf iyyuu mana nama amala haaraa wantoota tokko ganaa shaakaluun iyyuu namatti ulfaata kanaaf bakkuma jirtanitti amalaaf yaada keessan obsa keessan horadhaa too ta'aa too hojjedhaa too wanta isinirraa eegamu of jijjiira too gara biyyaatti deebi'a malee waciitti akkasuma immoo dadhabbii wantoota hedduu qaba isheen jedha obboloota koo ittaasuudhaan immoo namoonni hedduun keessan kan dadhabdani akka hin dadhabneef wanti isin gochuuti qabdani wanta tokko karoora qabaachuu yookiin immoo hojii tokko jala qabdanii qabaachuu qabdu jechuudha namni hojii tokko yoo jala qabe dirqama bakka xumuruun qaba isa kanan hojjechaa jira waan ta'eef jedhee to'i bakka wanta sana ilaalee jajjabaatee hojjechuu qaba waan ta'eef karoora baafadhaa wanna ta'e jala qabadhaa yookiin immoo bakka ijoolloota wajjinillee ijoollota walitti dhiyaata wajjin uqubiillee walitti sheenaa ta'u akka sanatti karoorfadhaa malee callistanii to'i hojiidhuma hojjettu maallaqni keessan immoo isin jala babbada yoo ta'e mogoleen keessanillee isin bu'aa deema akkasuma immoo baay'ee isin dadhabsiisuutii danda'a keessa keessanitti illee bakka haaritu isinitti dhaga'ama waan ta'eef laphee keessan isin dadhabsiisa hojii keessanitti illee akka hin jabaanne isin gochaa deema waan ta'eef iyyuu wanta hojjettan karoora qabaadhaa bakka maaliif horiillee hin ta'in horiillee bitadhaa ta'u warri baadiyyaa jiran maatiin keessan horiillee maatii keessanitti kennadhaa yookiis immoo bakka waanuma bakka yeroo galtanitti gurgurattanii hojiidhuma bakka haa xiqqaatu hojii dhuunfaa keessanii isiniif uumuu danda'u isa kanarratti xiyyeeffadhaadha isiniin jedha obboloota koo sababii dadhabdaniif sababii mana namaa keessa isinitti baay'atee isin nuffisiiseef obsa dhabdanii fiigdanii galtanii waan hin taane keessatti akka hin kufne kana biraan immoo bakka dhimma gaa'ilaas haa ta'u gaa'ilatti illee ariifattanii hin galinaa jechuudha amma nama sana ilaallattanii gara baaftanitti namni isin ariifattanii gaa'ilatti wajjin galtan sunillee bakka hamma asitti miidhamtan hamma asitti jireenya biyya namaa isin dadhabsiise dachaa isin dadhabsiisuu danda'a maaliif gaa'ila keessan irratti kuftan jechuun bara keessan hundumayyuu boqonnaa malee jiraachuu jechuudha obboloota kooyi kanaaf iyyuu waaqayyo yoo nama milkeesse gaa'ila ofitti nama haa milkeessu nuti immoo karaa dandeenyaan dhimma gaa'ila keenya irratti of eeggannoo taasisuun baay'ee barbaachisaadha kanaaf iyyuu karoora fi yaada qabdan otoo galmaan hin ga'in waan tokkotti qalbii keessan irtanii jarjartanii galina biyya namaallee walii gadi hin jijjiirina bakka biyyas galtanii yookiis immoo maallaqa keessan dhabuu dandeessu dallaala bakka yeroo hammaa kana keessatti biyyoonni garaagaraallee jechuudha har'a yoo deemamaa jiraate yookiin immoo torbee sattaanutti illee jechuudha haalli ittiin deemamu sun jijjiirame maallaqni keessanillee sin jala gubachuutii danda'a sinin jala kan ammoo isin sodaachisuudhaaf otoo hin taane namoonni hedduun keessanii biyya galuudhaa fi garuu maallaqa farkaan qabu maalan godhaa na jibbisiisee jireenya biyya namaa kan jettan hedduu keessan namoonni hedduun nattaasoftu jechuudha keessanii kanarra dhaabadhee anillee akkuma keessanii garuu immoo bakka jabaannee yoo hojjanne garaa keenya kutannee wanta tokko irratti karoorfannee gara biyya keenyatti galuun wayya malee biyya namaarra deemuunis umurii keenya fixaa deema isiniin jedha obboloota koo yaanni dogoggoraa yoo jiraate as keessatti na of kalchaa isiniin jecha gaaffii kasinitti ta'e yoo jiraate immoo komentii jalatti yaada keessan naa barreessaa viidiyoo biraatiin amma deebinee walitti deebinutti nagaan naa turaa hedduu isin jaaladha viidiyoo kana immoo subscribe like share gochuu hin dagatinaa na jajjabeessaa isiniin jedha turtii gaarii